Gaafa qabsoon hidhannoo filmaata biraa hin qabu jenne qabna turre. Haala gaafa sanaa akkasitti ijaaramnee socho'uun waan dhorkaa tureefi. Dhibbaaf dhibbatti dhorkaa waan tureef qawwees ka baannee deemnee fi ittiin politikaa hojjechuufi. Qawwee jaalalaaf miti, nama ajjeesuu waan filannuufi miti. Politikaa hojjechuuf qawwee baachuun barbaachisaa waan ta'eef malee. Kanaaf haala har'a jiruu fi gaafa sana ture wal bira qabne yeroon laalu har'as rakkinni jira, hir'inni jira. Garuu akka gaafa sanaa ukkaamsaa miti. Yoo xiqqaate mirga ijaaramtee socho'uu qabda. Kanaaf qabsoo hidhannoo filmaanni biraa jira har'a. Dimokiraasiin dhibbaaf dhibbatti qulqulluu ta'ee guutamee hin dhufu. Yeroo hundumaa wayyeessaa deemta, yeroo hundumaa wayyeessaa deemta. Haala si wayyeessisu sana, wayyeessuu dandeessu sana argannaan isa irratti ijaaraa deemta malee dhibbaaf dhibbatti guutee dimokiraasiin yeroo tokko dhufee harka kee hin guutu.